Ajajaan itti aanaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo Gujii Lixaa akkaataa ittiin hidhamtoota miliqsanii akkasumas hidhamtoota meeqa akka mana hidhaa cabsanii bilisa baasan BBCtti himanii jiru. Aangaan mootummaatis sirreeffamtoonni mana hidhaadhaa magaalaa Bulee Horaa keessaa akka miliqfaman amananii jiru. Ajajaan itti aanaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo Gujii Lixaa akkaataa ittiin hidhamtoota miliqsan akkas jechuun BBCtti kan himan. Lola cimaa sa'aatii tokkoof ta'u humnoota mootummaatii wajjin ammoo erga gaggeessanii booda hidhamtoota maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun hidhaman bilisaan akka bangoonee jira jechuudhaan kan himan. Akka itti aanaa ajajaa hidhattoota waboo kanatti ammoo namoonni mana hidhaa magaalaa Bulee Horaa cabsuudhaan isaan baasan kun dhiirota 1,800 fi dubartoota 200dha. Dabalataanis eegdota mana sirreessaa keessaa poolisiin 7 fi 15 madaa'u akkasuma meeshaalee waraanaa hedduu akka booji'an ajajaan itti aanaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo Gujii Lixaa Jaal Abdisaan BBCtti himee jira. Halkan gaafa hidhattoonni namoota mana hidhaatti ammoo baasan san sagaleen dhukaasaa gara sa'aatii 2 magaalicha keessatti dhagahamaa akka ture jiraattonni BBC'n dubbises himanii jiru. Torbaan 2 dura ammoo raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadha ibsa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti baaseen godinoota Gujii lamaan keessa gandoota to'annoo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waboo jala turan deebisee to'achuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo waboo balleessu beeksisee kan ture. Ergasii ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon dubbii raayyaan ittisa biyyattiidha jedhe san sobsiisuudhaaf waboon badee akka hin jirre mana hidhaa Gujii Lixaa guddicha cabsuun guyyaa tokkotti hidhamtoota 2,000 bilisa baasuudhaan olola raayyaa ittisa biyya Itoophiyaadhaaf fashaleessee akka jirus beeksisee jira. Gama biraatiin ammoo waraanni kaaba Itoophiyaa nagaan xumuramu hordofee mootummaan humna waraanaa guddaa gara Oromiyaatti bobbaasuudhaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waboo wajjin lola guddaas gaggeessaa jira. Hidhattoonni waboodhaa namoota mana hidhaa cabsuudhaan baasu hordofee mootummaan humnoota nageenyaa bobbaasee faana dhahaa adamsaa akka jirus himanii jiru. Aangaawonni mootummaadha. Itti aanaan ajajaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo Jaal Abdisaan ammoo erga tarkaanfii magaalicha keessatti fudhatanii as mootummaan Abiyyi Ahmad kallattii garagaraan ammoo waraana guddaa bobbaasee isaan adamsuudhaafis yaala akka jiru dubbatee jira. Waraanni kaaba Itoophiyaatti TPLF fi mootummaa federaalaa waliin waggaa 2 gaggeeffamaa ture karaa nagaan furmaata argatus kan Oromiyaa garuu hanga ammaattis itti fufee gaggeeffamaa jira. Miseensota paarlaamaa Itoophiyaa dabalatee qaamolee garagaraarraa mootummaan wal dhabdee hidhattoota waboo wajjin qabu akkuma TPLF wajjin nagaa taasisee karaa nagaan fixachuus akka qabu dhiibbaan godhamaa jiraachuus himamaa jira. Lolli guddaan ammoo Oromiyaa keessatti itti fufee waraana bilisummaa Oromoo waboo fi humnoota mootummaa gidduuttis gaggeeffamaa jira. Ministeeronni dhimma alaa Jarmanii fi Faransii Itoophiyaa keessatti hangaaqni argamutti nageenyaa fi araarri amansiisaan argamu hin danda'u jedhan. Qondaaltonni biyyoota Awurooppaa kunneen wayitii Itoophiyaa daawwatanitti Abiyyi Ahmad waliin adeemsa marii nageenyaa fi araara mootummaan federaalaa fi TPLF itti jiran irrattis mari'atanii jiru. Akka ministeeronni kunneen jaanitti wayitii qaamolee wal waraanaa turan karaa nagaatti ce'uudhaaf adeemsarra jiran kanatti ammoo mallattiin dhiittaa mirga namummaa fi yakka yeroo waraanaa raawwateef haqa barbaadan jiraachuu qaba jedhanii jiru. Qondaaltonni kunneen gara fuulduraattis kutaalee Itoophiyaa yakkoonni hedduun keessatti raawwatanii fi akkasuma itti gaafatamummaan irratti gaaffiin ka'u daawwachuudhaafis akka jiran ibsanii jiru. Aangawoota Awurooppaa lamaan kanneen simatanii ammoo kan keessummeessan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnon namni yakka raawwate kamuu adabbii isaa osoo hin argatin akka hin dabarre mootummaan isaanii akka mirkaneessuus ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa qaamolee mirga namummaaf falman kan akka UN fi garee mootummaan ramade waliin ta'uudhaan iddoowwan waraanaan miidhamanitti ammoo akka ramadamaniif gaafatee jira jedha qondaalli Itoophiyaa kun Dammaqaa Mokonnoonis. Lolli kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa turee fi akkasuma jiddu galeessa biyyattii Oromiyaatti adeemaa jiru lubbuu hedduus galaafatee jira kan jedhan ammoo keessa beektonni. Kanaaf mootummaan biyyattii gaggeessaa jiranii fi qaamni hidhatanii sochaanis itti gaafatamummaa qaban jechuudhaan ammoo yeroo himaa jiran kanatti itti aanaan ministeera muummee Abiyyi Ahmadii fi ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnoon ammoo gama isaaniitiin mootummaan isaanii qaama badii raawwate kamuu ammoo seeratti dhiyeessuudhaafis akka jiru dhaadachaa jiru. Walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifamaa jiru Oromiyaa bakkeewwan garagaraatti itti fufee jiraachuu maddeen waraanaa fi uummataa ibsanii. Godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu Gandaa ilaalaa Waddeessaa jedhamtutti lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa jidduutti adeemsifameen miidhaan jabaan loltoota mootummaa Itoophiyaa irra ga'u maddeen himanii. Anaadhuma Jalduu magaalaa Osolee jedhamtu keessatti walwaraansi kan adeemsifame yoo ta'u ammoo Meettaa Roobii naannoo magaalaa Shinoottis lolli guddaan adeemsifame
adeemsifamaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ammoo lola kanaan injifannoo gurguddoo gonfataa akka jiruuf bakkoota hedduus humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed irraa gonfachaa jiraachuu beeksisee jira. Waraanni mootummaadhaa erga loltoota waraana bilisummaa Oromootiin haleelamanii booda uummata saamuu fi dararuu itti fufuu jiraattonnis himaa jiru. Kana malees ammoo baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Ciroo araddaalee adda addaa keessatti immoo halkan edaa lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaatii fi waraana mootummaa jidduutti adeemsifamu maddeen himanii jiru. WBOnis lola sanaan injifannoo guddoo argatus himee jira. Dhimma kana irratti ammoo mootummaan Abiyyi Ahmed gama isaatiin agaammaatti waan jedhe hin qabu. Gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa kan waamicha araaraa didee waraana Oromiyaatti bobbaasaa jiru loltoota konkolaataa hedduun lakkaa'aman magaalaa Naqamtee seensisee jira. Ragaan viidiyoodhaa maddeen nu ergan akka mul'isanitti loltoonni konkolaataa hedduutti fe'amanii magaalaa Naqamtee yeroo seenan ni mul'isa jechuudhaan OMN gabaasee jira. Shawaa Lixaa aanaa Daannoo keessatti wal waraansi jabaan waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi waraana mootummaa gidduutti kaleessaa eegalee hanga har'aan tanaatti gaggeeffamaa kan ture waraanni bilisummaa Oromoo WBOn injifannoo guddoo gonfachuus beeksisee jira. Lola guddaa Shawaa Lixaatti gaggeeffamaa ture kana dursaa kan ture ammoo humna qindoomina WBO Birgeedii Murtii Guutootii fi Birgeedii Bakakkaa Oggaatoo. Birgeediin kun lamaan ammoo walumaan ta'uudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed 670 ol barbadeessuudhaan 1500 ol madeessuu beeksisee jira. Lola kanarratti WBOn ajajoota 1,100 dabalatee miseensarraa ammoo 180 ol booji'us beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola jabaa Shawaa Lixaa aanaa Daannoo keessatti guyyaa lamaaf gaggeessaa tureen humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed akka baala mukaatti harcaasuudhaan konkolaataa hedduudhaa fi hidhannoowwan garaagaraa danus irraa boojii akka jiru beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola guddaa guyyaa lamaaf Shawaa Lixaa aanaa Daannoo keessatti gaggeeffamaa ture kanaan mootummaa Abiyyi Ahmedis akka malee naasisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola guddaa Shawaa Lixaatti gaggeessaa ture kana malees ammoo kibbaa fi lixa Oromiyaa bakkoota hedduuttis gaggeessaa akka ture kan beeksise. Lola guddaa mootummaan Abiyyi Ahmed humnoota waraana isaa kaabarraa deebise waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisu jechuudhaan bobbaase kana duruma dhaabbachuun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa taasisaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. WBOn duula guddaa yeroo ammaan tana isarratti baname akkuma gaariitti ofirraa qolachaa jiraachuu kan beeksise. Ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo ol aanoo ta'an kutaalee Oromiyaa bakka maratti humnoonni isaanii humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed akka baala mukaatti harcaasuudhaan injifannoo gurguddoos gonfachaa jiraachuu beeksisanii jiru. Lola guddaa Shawaa Lixaatti gaggeeffamaa ture kana ammoo adda kan godhu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn guyyaa lama booddee ajajoota waraana Abiyyi Ahmed 1,100 harkatti galfachuudhaan miseensota hedduus booji'anii hedduu isaanii barbadeessuu fi hedduus madeessu jechuudhaan himamaa jira.